Nufichisiif tingaltuu nutillee in haaloo baanaa nutillee gumaa baanaa nutillee gumaa baanaa nutillee gumaa baana. Kabajamtoota hordoftoota keenya ardaan marii caayaa waraana bilisummaa Oromoo kan har'aa jechuudha. Qeerroon dammaqiinsaan akkasumas diina maafiyaa waraabessa guyyaa eega haa caaluudha lubbuun nam marartuu je galaanaa gaaroma laalame farda san dhugaa rabbitti ani niin booye farda san hogguu dubartiin fiddee garbuu kenniteefi garbuu san inni didee qaawaan facaafteef arra barayyoota keenya garaagarummaan qabaa qaawaan garbuun isiin facaafteef suniifi qaawaan nyaata itti kennan san isin aninatti garaagarummaan qabu maaliif mana hidhaa ifiifi seeneetiin beekaa mana hidhaa keessa tureetiin beekaa akkamitti akka isaan qonqoo sanuu kennaniif hin beekaa jechuudha. Kanaaf akkuma fardaa facaafte sanitti akkasumatti ol kennanii biraa deebi'an qonqoo san ha isaan nyaatu baatanuu hin beeyin ha jarri nyaatu isaanii kennuu baatanuu hin beeyin qaawumaan ol laatanii fi biraa deeman jechuudha. Guyyaan isaan dhaqanii isaanii wal harkanii isaan dubbatan guyyaa murtaa'aadha. Namni hunduu akka dhaqeen isaan arguu hin danda'u. Daandii saaqaa fi akkasumas qaamaan jiraachuu baatullee yaadaan bakka isaa bu'ee haala mijjeessuu fi danda'a bifuma taheen addunyaa kanarratti osoo Oromiyaa qofa hin taane akka dhageettii guddaa argatu gaachanni uummata Oromoodhaa woboon tattaaffii godhuu qabnaa tajattu gaafiin. Harka muraa aanolee akkaataa Oromoon itti gabroom artistoonni keenya waan mililik nurra dalage waan abashoonni nurra dalagaa turan artistiin keenya nutti himaa jiran waan arra keessa jiru nutti himaa jiran waan boruu dhufu nuuraaguutti jiran. Kanaaf artistii jechuun taphaa miti yeroo gabaabaa fi sakandii keessatti waan nuti amma dubbannee wanti jennu kana nama hubachiisuu danda'an bifa sirbaatiin bakki kalees uummanni Oromoo galmeeffatee barruu barreeffatee waan takka ol kaayyeet hin jiru. Uummanni Oromoo kalee yeroo gabroome keessatti bakki inni waa'ee isaa aadaa isaa seenaa isaa waahuma mara waa'ee isaa as keessa jiru. Artistii tana keessa jiru. Kanaafuu kana beekuun gabaabumatti haalli marii addaa baay'ee akka murteessaadha. Yeroo kanatti amma sochiin hargirraa eda uumame biyyoota Oromiyaa godinaalee 11 keessatti akka socho'u akka babal'atu taasisuu fi egaa amma gaaza ta'uu qaba uummanni Oromoo namni rafee ture ofirra rafee haalli karaa ittiin deemu wallaalee ture amma ofumaaf dammaqeera namni jechuudha. Namni gadda taatee man tartiimoon ubaasu sadaqe ka'eedhaarraa tartiimoon baay'ee jira sochiitti seenu sochii seename kana akkuma addatirraa kaakketti waraana bilisummaa Oromoo kanaaf. Wallaansoo keenya qofaan mirgi keenya kan harka deebi'uu danda'u ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan kana qabiitti dhugumaan dhaabbatan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee yaadachiin. Dinya Haji Adam Saaddo, Dinya Haji Abdullahi Ganamo, Kaji Goberida, Kaji Nuru Dallo, Kaji Yisak Tadi, Eka Husseini Bude, Eka Mahamudi Bude, Warrakab Sotanafi, Haddadu Anu Bude, Haddadu Apnu Bude. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya caayan ardaa mariidhaa kutaa lammaffaan sochiin qeerroo bilisummaa Oromootii fi akkasumas shoorri qeerroo bilisummaa Oromoo gama odeeffannaa diinaa dursanii kennutti akkasumas gama diinatti dammaquu fi waraana keenya tikfachuu irratti qe'ee waraanni keenya keessatti argamu kamirrattiyyuu jabeeffachuu irratti kana malees maatii ifiirraa ka'ee qeerroo bilisummaa Oromoo tokko tarkaanfii ilaalcha jechuun maal jechuudha? Kaartoonii taayee dongoraan itti fe'ee paarkariin barreessee ummataa fi kaayyoo bilisummaa Oromoo wal jibbisiisu fi gaazii qabsoo ta'uu keessatti tokkoon keenya gama siyaasaatiin gama hojiitiin maal ta'uu qabna kan jedhu irratti mee harme jaarraggaatu maayikiin keessan hidhaa jira.
Raggaatu maayikiin kee zuum irratti miyuutii irra jira irraa kaase. Hayyee hanga hayyee harme. Hayyee. Waan irraa mari'achaa jiru quba qabdan jedheeti yaada. Maal jettan meesi? Mee takkarra naa deebi. Hayyee harmee teenna fi tarkaanfii ilaalchaa fudhachuudha. Akkamitti du'a saree hin du'in akkamitti shurrubbaa dhawattee shurrubbaa chaayinaa sii dhawan ijoollee tee guddifadhu qonna kee qotadhu shunkurtii tee gurguradhu jimaa kee akkaaffadhu ilmaan teetu aanan gaarii hin dhuyneeti wanni mataa firiizii akka dubartii haraama sirratti biyya chaayinaa bitanii kana gootuuf hin jirtu jechuuf seenaa qulqulluudhaan jiraachuun dhabanii oromummaa ganurra dhabanii jiraachuun mul'ata guddaadha waan taateef kanarraa haasawaa jirra kabajamtoonni ilmaan oromoodhaaf. Mee Murad siif kenna al tokko. Murad abbaa gaalaksii kana beekuu hin dandeenye gaalaksii J7 kan jedhu kana maqaalee dhawadhu jennaan hin didee. Hayyee Toleme Muktar Ayyee Muktar hin dhagamu. Ayyee Muktarii takka kennaa eenyu Muraad nan dhageenye gaalaksii J7 kun keenyu akka ta'e hin beeku Mariyaamaadhaan kennaa. Ayyee yaada kee gabaabsiduu kenna daqiiqaa takka. Wacarra yoo jiraate moo cufadhu nu jeeqa. Bilisummaa ta'uu jecha obboleeyyan keenya warreen as jira jiran namni jiraatan sun salaamtaa teenya boodaan akka mariin gaggeeffamaa jirtutti waraanni keenya haala kamiin akkamiin uummanni Oromoodhaa waraana isaanii cinaa dhaabbatee daandii saaqaa fi akkasumas qaamaan jiraachuu baatullee yaadaan bakka isaa bu'ee haala mijjeessuu fi danda'a bifuma taheen addunyaa kanarratti osoo Oromiyaa qofa hin taane akka dhageettii guddaa argatu gaachanni uummata Oromoodhaa woboon tattaaffii godhuu qabnaa tajattu gaafiin kanumaafuu yoonii fi naannoo jirruurraa qulqulleeffannee naannootti dhalannes qulqulleeffannee nama dammeessifnee haalaa fi amalaan simannaa bilchiqinnaadhaa mataa isiitu icciti keessaa ni harkannaa jeetti naftii guddaa qabaa kanumaafuu jajjabaannee wal jajjabeessinee waan jiraatii fi waan hin jirre addaan baafnee deemuu qabnaa jechuudha akeekaa fi kaayoo ganamaa kan nuun dabsinee jechuu barbaadeetti kanumaafuu jajjabaadhaa. Akkaataan itti hojii tana gaggeessaa jirtan baay'ee bareedaadha. Kanaafuu isin hordofaatiin jira garanna keessan bilisummaa ta'u. Diini fatansaa'iluu diini abishee garbaa. Diini bakarsa baloo diini bakarii waaree. Lafatti jigee nafnee lafa buunaan daraaree lafa buunaan. Diini bakar waaree lafa jigeen hafne lafa buunaan daraare daraarraanu ilmaan Oromoodha har'a marroo faana hiriiranii akkasumas dhaloonni alaaf keessa teettanii sagantaa kiyya kana hordofaa jirtan caayaa takkitti gartee kookaa yookaan qaruuraa takkitti biiraarraa dhugan takkaan makiinaa san gubuu danda'a beekadha yoo itti yaan namni mala qabu ja'a Oromoon gaara cabsuu danda'a. Namni mala hin qabne qajjiisa rifeensaa tokkicha qallaa ol kaasuu hin danda'u jedhan namni mala hin qabne. Namni mala qabu immoo gaara diigaa. Kanaaf kana beeynee dhugaadha. Bakkoota adda addaatti yeroo isaan Baalet deeman, yeroo isaan Arsit deeman, yeroo isaan Hararget deeman, yeroo isaan Wallaggarra deeman, bakka isaan irraa makiinaa fe'u jiranitti
information odeys waliif dabarsuu danda'u yeroo isaan nu torkii muran miilaa waliif dabarsu oromoon baraas taa'ee duru dhagay jee kunis achii kaanitti dhagay jee kunis achii kaanitti dhagay jee akkamma silkiin namni waa hunda waliif dabarsutti waliif dabarsaa ture halee bara qabsoo goon mobaayilaa jira telegiraamaa jira hin jiru maaliin ummanni keenya odeessa miila isaatiin waliif dabarsee waliin lallabee wal dhageessisee fiigee kuna raddaa tana dhaqee kuna raddaa tana taan dhaqee kuna raddaa tana taan dhaqee diinni bakka kanaa jira nama hangana lakkoofsi isaa hangan meeshaa lolaa meeshaa gurguddaa waan akkanaa qaba jee dhufee odeessa nu himaa ture barummanni keenya bara dukkanaa san keessatti kanaaf arrayoo ha silkii qabna ha makiinaa qabna ha motora qabna ishiishee wallahi sagaa bara gabrummaa tana rafneetuma keeysuma ciifnee gabrummaa tana firra gatiine malee gabrummaa yoo tokkummaa qabaanneef yoo onnee qabaanneef yoo kaka'umsa qabaanne nuti hundinuu if kenninee hojjennu gabrummaan daqiiqaa takka nurratti hin geenye. Uummanni Oromoo namni rafee ture ofirra rafee haalli karaa ittiin deemu wallaalee ture amma ofumaaf dammaqeera namni jechuudha. Namni gadda taatee maan tartiimoon hubaasu eessa dhaqe ka'eedhaarraa tartiimoon baay'ee jira sochitti seenu sochii seename kana akkuma ajatirra kaattetti waraana bilisummaa Oromoo kanaaf hawwee qofa qabatanii loluu miti bee kan informationaan isaa waliin deemullee nama qawwee qabate jechuudha akkasumatti ilaaluu qabnaa haala diinonni iddoo diinonni jiran dursa deemanii itti argisiisuun waan gaarii iddoo isaan itti miidhamuu danda'anitti iddoo isaan itti wal ga'anii isaan adabuu danda'an dursanii himuuniif lola keessa jiran jechuudha. Kanaaf akka nurraa jalqabee jechuudha. Nurra warri asirra jirru warri mari'annu kun lolarra jiraatuu qabna. Lolarra jirruutitti of lakkaa'uu qabda. Haadhaa fi abbaa qabnaa hundi keenya obboleewwan qabna biyya keessa haala jiru kana walitti himnee akka isaan waraana wooboo yookaan waraana Oromoo bira dhaabatan maaliif yaadaan nyaataan waan barbaachisu hundaan cinaa isaanii dhaabbatanii kan qawwee kaafatee loluu hin dandeenye yaadaan oduu jirtu diinota jalaa oduu fuudhuun iddoo isaan itti riphan yookaan itti kuufaman yookaan itti ol ka'an garsiisanii diina akka adabamu godhuudha jechuudha. Kanaaf kana jechuun walquba qabaachuu taasifamuudhaan masakamuudha. Warroonni irra hedduun qeerroon biyyaa irra hedduun isaanii odeeffannoo walquban qabanii haala miidhagsiidhaa fi akkasumas rakkoo biyya keessa jiruuf waa hedduu walquba qabaachuu hin danda'anii warri asirra jiru ammootu warri Dini mokiltu, dini baro tumsa. Bahara gurracha ta'e boru isin liqimsa. Ifaajee waaqoo guutuu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa caayaan ardaa mariidhaa sochii fi hubannoon dammaqiinsa fincila marsaadhumaa qeerroon ona baha afran qalloo keessaa qabsiise akkamitti Oromiyaa wal gahuu qaba kan jedhuu fi keessattuu odeeffannaadhaan sochii diinni keenya magaalaarraa magaalatti godhu sochii diinni keenya magaalaarraa magaalatti godhu fakkeenyaaf awwadaa rukutuudhaaf ciroorraa yoo kan ka'u taate dursee warri ciroo waraana keenya kan awwadaa gubbaa jiruuf dursee kennu tokko hojiin isaa lammaffaan tarkaanfii ilaalchaa jechuun maal jechuudha obboleessi kee obboleettiin kee yookiin qarreef qeerroon Oromoo diina keessatti hirmaata yoo taate kallattiitti deebisuu haadhaaf abbaa irratti tarkaanfii ilaalchaa kan jalqaba kan booddee gar nyaatuu hin qabne fudhachuutti. Fi godhuu qabnaa tajattu gaafiin kanumaafuu gaa yoonii fi naannoo jirrurraa qulqulleeffannee naannootti dhalannes qulqulleeffannee nama dammeessifnee haalaa fi amalaan simannaa bilchiqinnaa dhaba mataa isiitu icciti keessaa ni harkannaa jeetti naftii guddaa qabaa
anumaafuu gaa jajjabaannee wal jajjabeessinee waan jiraatii fi waan hin jirre addaan baafnee deemuu qabnaa jechuudha. Akeekaa fi haayoo ganamaa kan nuun dabsinee jechuu barbaadetti anumaafuu jajjabaadhaa akkaataan itti hojii tana gaggeessaa jirtan baay'ee baay'ee bareedaadha. Kanaafuu isin hordofaatiin jira garanna kan bilisummaa ta'u. Dini fatan sa'ilu, dini abishee garbaa. Dini bakar sabalo, dini bakari waare. Lafatti jigee nafne, lafa buunaan daraare, lafa buunaan. Dini bakar waare, lafa jigee na hafne, lafa buunaan daraare. Daraarraanu ilmaan Oromoodha har'a marroo faana hiriiranii. Akkasumas dhaloonni alaaf keessa teettanii sagantaa kiyya kana hordofaa jirtan caayaa ardaa marii waraana bilisummaa Oromoodhaati. Egaa mee kana keessa illee warri kana keessa qaxxaamurelleen haala jiru kana ammallee adda namaan baan namaaf hin galle maal mallisaa Haacaaluun jeessana sani jirti qeeroon teenya amma dhugaa qeeroon teenya amma jalqabdee jirti saaruqa isii afaan irra deeffatu qabdi qeeroon teenya bakkayyuu qeeroon teenya kakalee injifattee wayyaanee cabsuu dandeessi reefuun tana gaafii kana gaafattanii turtanii kan wayyaanee cabsuu dandeessi qeeroon teenya tokkummaan humna tokkummaan injifannoodha tokkummaan jabina yoo walii galan alaa galuu danda'an yoo waliin galin alaa galuu hin danda'u namni kanaafuu qeeroon teenya kalees tokkummaan diina cabsiti qeeroon teenya ammaas gabba'u qabdi duuti yoo manatti ol dachaanee teenyallee numa duun yoo mindooyinallee gaafa warri arra fincilee gaara keessa jiru ala jiru isaan mormaa jiru kun kara takkatti isaaf jalaa cabsan isa mana keessa. Tokkummaa isaa himee gabrummaa jalaa bahuudhaaf humna tattaafatu jiru jechuudha qeerroo bilisummaa Oromoo. Hayyee meegaa akkamitti odeeffannaa walii kennuu qaba diina karatti hambisuuf diinni onoota waraanni keenya to'ate fakkeenyaaf yoo kan ka'u taate maal gochuu qabna takka awwadaa if haramayaa quba qabda dheetii yaada tarkaanfii eegalanii jiran edeti shidaa bulan milishaan takkittiin gadi hin baane kanaaf hojiin buqqisuu diina qe'ee keessa qulqulleessu roorroo kanaan du'urra maal ta'uu qabaa jettamee ati. Kana jechuun walquba qabaachuu taasifamuudhaan masakamuudha. Warroonni irra hedduun qeerroon biyyaa irra hedduun isaanii odeeffannoo walquban qabanii haala miidhagsiidhaa fi akkasumas rakkoo biyya keessa jiruuf waa hedduu walquba qabaachuu hin danda'anii warri asirra jiru ammoo warri biyyoota ambaa keessa jiru warri wanni hundi isaaf mijataa ta'e haala mijeessee bilbila namaarra irratti bilbilee hunda isaanii akka tokkoomseetiin taasifamuudhaan masakameetiin wanta kana karaa itti dheetiin akka diina kana karaa hin dabarsine gochuu qaba. Waan amma inni jedhe siyaasaa keessatti illee wallistoonni hundinuu jedhanii jiru. Inni ammaa kun ammoo inni ammaa kun lafaa ka'i jennaan kaleessa jechisuun jedhamuu fi qeeroon harargeedha itti shiduun takka taate. Waan amma jedhe goota hiite hin dhibaayin jedhe. Maali jedhee bar goonni man hidhaa jiraa jedhee bar daamaa san shaashoo fuudhee sanuu takka fardi leexaa gulfamoo homaan fitu jedheen abiyyiin jedhe. Guma ammas jedhe. Guma Haacaaluutis dubbate. Dini Usmaan yoo Muusaa. Dini maaramee harkaa, dini Yoosef Gammachuu. Ka eebbisaa addunyaa mucaa mataa daabee ka eebbisaa addunyaa ka jireenyaa ayyaanaa. Dubbiin akkana taanaa walitti reegayyaanaa, dubbiin akkana taanaa walitti reegayyaanaa. Nufichisiifteen galtuu nutilleen haaloo baanaa, nutilleen gumaa baanaa, nutilleen gumaa baanaa. Sakamuu qaburratti amma tarsiimoo kan hoogganu qaama biraan barbaannu qaama hoggansa waraana bilisummaa Oromoo qofa. Hoggansi keenya kun mana hidhaa jira. Waan taateef qaamni qabsoon kun itti amanamtu waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribsaa, Sanyii Nagaasaa, Gammachuu Abbooyyee gartee Jaallan Bahaadhiyaa kaabaa kibba jiran warra
caayaa yookiin ammoo hoggansa marroo jala jira waan taateef mee jaarraggaatu rooba anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isinoo maal jettan mariin arra irraa mari'annu ardaa marii waraana bilisummaa Oromoo qanqee bilisummaa Oromoodha qeerroon hafe inni kun bosona jira kan qe'ee keessa ibidda qabsiisuu fi gaazii qabsoo ta'uu keessatti tokkoon kenna gama siyaasaatiin gama hojiitiin maal ta'uu qabna kan jedhu irratti mee harme haala mijjeessuu fi danda'a bifuma taheen addunyaa kanarratti osoo Oromiyaa qofa hin taane akka dhageettii guddaa argatu gaachanni ummata Oromoodhaa woboon tattaaffii godhuu qabnaa tajattu gaafiin kanumaafuu gaa yoonii fi naannoo jirru irraa qulqulleeffannee naannootti dhalannes qulqulleeffannee nama dammeessifnee haalaa fi amalaan simannaa bilchiqinnaadhaa mataa isiitu icciti keessaa ni harkannaa jeetti naftii guddaa qabaa kanumaafuu gaa jajjabaannee wal jajjabeessinee waan jiraatii fi waan hin jirre addaan baafnee deemu qabnaa jechuudha akeekaa fi haayoo fudhachuu ofirraa tarkaanfii fudhachuu maal jechuun obboleessa diina keessa jiru obboleettii diina keessa jirtu kan biraa ammoo diinagdee haa ta'u nyaata haa ta'u geejjibuun qe'ee waraanni keenya jiru irratti geejjibuun waa fuudhuun achi godhuun keessaa wal ijaaruun ibidda qiyaamaa mootummatti buusuu deemnu kana akkamitti eeggachuu qabaadha jaalmuhiddiin. Yaada bareedaadha. Kuni akka itti ta'uu qabu isa amboo irratti duulamuuf deemu informatiina jennee irraa informatiinni qabatamee jennaan kan arsii ka amboo irratti deemuuf ta'u ka arsii sun hordofuu qaba. Iddoo sanitti yoo amboo deematee jidduu sanitti karaa kutuu qabuu danda'a. Yookaan informatiina waraanaan ga'uu danda'a. Waraanni akka qophaa'ee waraanni keenya jechuudha. Kan bilisummaa Oromoo informatiina kan yoo ga'een qophaa'ee eeggatuu danda'a. Duwidaa fi dargaggeessaan lafaa kaanii jettu Oromoon yoo dargaggeessi hin jiraanne sabni tokko saba ta'uu hin danda'u. Ha ari'ee qabu, ha dheessee bahu, ha qabee cabsu. Kanaafuu qeeroo jechuun humna uummata Oromooti obboleettiin takkallee deebitee wardiyaa Oromoo fi Oromiyaati jette qeerooni. Akkasumatti qeeroo jechuun humna uummata Oromooti. Lafee duwidaa uummata Oromooti. Namni yoo lafee duwidaa hin qabaanne ol ka'uu hin danda'u. Kanaaf humna uummata Oromooti jechuudha. Qeerooni yeroo ammaan tanaa kana ni turre irraa turre ni turreewu silaa ni turteewu qeeroon teenya. Qeeroo teenya gamaa gamanaan wanti godhanii kaan mindeessanii kaan biyyaa baasanii kaan manatti ol galchanii faffacaasanii qeeroon teenya haala jiru kanallee warri hafelleen warri kana keessa qaxxaamurelleen haala jiru kana ammallee adda namaan baan namaaf hin galle maal mallisaa kaacaaluun jeesana sani jirti qeeroon teenya amma dhugaa qeeroon teenya amma jalqabdee jirti saaru isii afaan irra deeffatu qabdi qeeroon teenya bakkayyuu qeeroon teenya kakalee injifattee wayyaanee cabsuu dandeessi. Reefun taragaafii kana gaafattanii turtanii kan wayyaanee cabsuu dandeessi qeeroon teenya tokkummaan humna tokkummaan injifannoodha tokkummaan jabina yoo walii galan alaa galuu danda'an yoo waliin galin alaa galuu hin danda'u namni. Kanaafuu qeeroon teenya kalees tokkummaan diina cabsiti. Qeeroon teenya ammaas gabba'uu qabdi. Duuti yoo manatti ol dachaanee teenyallee numa duun yoo mindooyinallee gaafa warri arra fincilee gaara keessa jiru ala jiru isaan mormaa jiru kun kara takkatti isaaf jalaa cabsan isa mana keessa dhukatee fi isa mindaa'ee isa bira jirullee abadan hin dhiisu amaarri. Mootummaan amma jiru mootummaa Habashaati. Mootummaa Amaaraa kakalee abbootii keenya akaakileef abaabilee keenya harka nu muree harma nu muri. Kacalii calanqotti akkas nu godhe maaliif diinni mirga keenya barbaade mirga keenya fudhachuu barbaade biyya teenya fudhachuu barbaade qabeenya keenya fudhachuu barbaade sabummaa keenya balleessuu barbaade. Kanaafuu qeeroon teenya kalees tokkummaan diina cabsite ammaas tokkummaan gabboo qabdi. Yeroo Harargeedha amma fincilli kun ka'u bakkayyuu jalqabu ibiddatti qabsiisu qabdi. Kakaleetii miti ibidda volkaanoon ba'u qaba.
Volkaanoo yeroo goota hiite hin dhibaayin jedhe maali jedhe bar goonni man hidhaa jiraa jedhe bar daamaa san shaashoo fuudhee sanuu takka fardi leexaa gulfamoo homaan fitu jedheen abiyyiin jedhe guma ammas jedhe guma Hacaaluutis dubbate kan biraan mallee yaala macha koo jedhe ka'i lafaa jedhe itti dhoosi jedhe dubbii yoo san gee ta'u yeroo isaati jechuu barbaadeeti kanaafiyyuu maal jettanis dhugaadha kun dhugaadha artistii jechuun daawwitii maal daawwitii hoggaan juu keessattiif laaltaa miti garuu waan keessattiif laaltu qabda artistiin daawwitii artistiin waan kalee dabre si garsiisa sitti mul'isa waan as deemu siif raaga waan amma keessa jirtu sitti argisiisa artistii jechuun takalee dabarte taatiin arkinillee artistiin si yaadachiisa fakkeenyaa calii calanqoo harka muraa aanolee akkaataa Oromoon itti gabroom artistoonni keenya waan mililik nurra dalage waan abashoonni nurra dalagaa turan artistiin keenya nutti himaa jiran waan arra keessa jirru nutti himaa jiran waan boruu dhufu nuuraaguutti jiran kanaaf artistii jechuun taphaa miti yeroo gabaabaa fi handii keessatti waan nuti amma dubbannee wanti jennu kana nama hubachiisuu danda'an bifa sirbaatiin bakki kalees ummanni Oromoo galmeeffatee barruu barreeffatee waan takka ol kaayyetu hin jiru ummanni Oromoo kalee yeroo gabroome keessatti bakki inni waa'ee isaa aadaa isaa seenaa isaa waahuma mara waa'ee isaa as keessa jiru